everyone, hundi keessan yoo yaa akkam jirtu bakka jirtanitti uummata Oromoo fi ajaa'ibsiifattoota aartii maraaf. Eenigaa nin deemaa wallo jechuudhaan kan beekamu yeroo dhiyeenyaatti immoo sirba Oromoo raayyaatiin kan lafa raasaa ture Ibro Ibsa yeroo dhiyootti sirba Afrikaa akka addunyaatti miidhagaa fi hawwataa ta'e qabatee nuu dhufaa jira. Adagaadha jedha. Walumaan ilaalla hangasittuu YouTube isaa Ibro Ibsa official jedhamu subscribe gochuudhaan manasaa bareechaa. Ibro Ibsa subscribe gochuudhaan manasaa cimsaa achumartiin nuu dhufee sirba nurraa siqsaa galatoomaa isin jechuu barbaada. Buzeex Bohaarsaati. Yaa akkam jirtan nagaadha. Ana Shukriidha. Obboleessi keenya wallisaan Ibroon Ibsaa dhiheenyatti wallee bareedduu qabatee isinii dhufaa jira. Wallee hedduu. Kanaaf YouTube isaa Ibro Ibsaa jedhu seenaatii subscribe godhaa fi wal jajjabeessaa yeroo wallisaa keenya jaalanne nagaan kootti jenna. Ashama akkam jirtu ana artist Raaju Muhammad dhimma irratti dhufee obboleessa keenya qaalii artist kabajamaa fi jaalatamaa Ibro Ibsaa kana duraan nin deemaa wallo akkasumas gumaayee sirba jedhuun beektanii amma immoo albama guutuu akkasumas sirba qeenxee viidiyoo ammayyaa viidiyoo sadarkaa isaa eeggate viidiyoo haaraa qabatee gara chaanaala mataasaa Ibro Ibsaa official jedhuun YouTube isaa banatee karaa isaatiin gadhiisuu dhufaa jira. Isin hundinuu akkanaaf like, subscribe, share gochuudhaan jajjabeessaa. Galatooma.